Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Malayooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadhaa bakka dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya jalqaba. Obbo Daawud Ibsaa manaatti hidhamuun seeraan alaa hatattamaan agadhiifamuu jedhu boodiin filannoo deebiin abaa'oo maali? Deebiin gaaffii yookaan rakkoo kana akka har'aatti tursiisuu isaanii komii qabaannullee hojii isaan hamma hojjetan garuu haalaan gaaruma ija lamaan ilaalatanii jedhee jiru. Bosoon sadeen booranii qabu keessaa baddaan areeroo gubachuu. Baay'ee gubatee gara hektaar 10 gubatee ture. Amma gammaatti dhaamee guutuma guututti ayyuu dhaamee ka'uu hin danda'u wanni jedhu jiru. Haalee ammoo akka inni haaruu wanni tokko hafiixee namni. Beenishaangul Gumuzitti hidhattoonni namoota 20 ijjeessu. Kanaaf oduu dabalataan waliin tura aan asli galgalo. Dhaggeeffattoonni oduutiin jalqabaanii humnoonni Raashiyaa wiirtuu niikiliyoo Ukraine ka Awuroopaatti isa guddaa ta'e qabachuu aangawoonni himan. Neetoon gochi kun balaa waraanichi qabu argisiisaa jedhu beekaa Toomaa gabaas qaba. Zaporizhzhia buufata niwukileeraa Awurooppaa isa guddaa Yuukireen jiru yoo ta'u wayita amma to'annoo humnoota Raashiyaa jala jira. Har'a ganama haleellaa Raashiyaan buufata niwukileeraa kana to'achuuf jecha raawwatteen dhiyeenya buufatichaatti abiddi qabatee ka ture yoo ta'u buufatichi akka carraa osoo hin gubatiin akka hafe jiraattonni ni himu. Barreessaa olaanaan neetoo Jens Stoltenberg haleellaa Raashiyaan buufata niwukileeraa kana irratti raawwatte waraanicha goolabuun hagam barbaachisaa akka ta'e ka agarsiisudha jedhan. Raashiyaa loltoota ishee hunda achii baasuun tattaaffii dippiloomaasiitti deebi'uu qabdi jechuunis hubachiisan. Pirezidantiin Yuukireen Zeleniskiin Raashiyaan wiirtuu niwukileeraa boombiidhaan haleeltee barbadeessuuf yaaluudhaan seenaa keessatti biyya jalqabaatii jedhan. Pirezidanti Puutiin biyyoota tarkaanfii Raashiyaan fudhachaa jirtu mormaa jiraniin qoqqobbii dabalataa kaahuun haalicha hin hammeessinaa jedhan. Nuti olloota keenya irratti fedha hamaa adda ta'e hin qabnu jechuun dubbatan Puutiin. Raashiyaan gama kibba Yuukireeniin of cimsaa kan jirtu yoo ta'u magaalaa barbaachiftuu Keersaniin erga to'attee booda dabalataan Maariyoopol qabachuuf itti dhiyaachaa jirti. Haga yoonaatti namoonni miliyoona 1 ta'an Yuukireen keessaa ka baqatan yoo ta'u biyyoonni lachuu ulaala mileen nagaa ittiin bahan banuuf walii galaniiru. Oduu biraatiin Patriarkiin Afraffaa Bataskaan Ortodoksii Itoophiyaa qulqulluu Abuune Marqooriyoos du'aan addunyaa kan irra boqote. Abbaan amantaa kun dhibee fayyaa torbaanota muraasan dura mudateen hospitaal galanii wal'aansii taasifamaa fi erga tureen booda halkan dabree boqote. Beekaa Toomaa seenaa isaanii hoogana itaanaa manlubummaa waliigal Bataskaan Ortodoksii Itoophiyaa kataan Lubbalaa Makoneen gaafate. Abbaasii eebbifamoo fi qulqulluu abbaa keenya Marqooriyoos Paatriyaarkii Arfaffaadha isaan dura Paatriyaarkii 3 isaan booda immoo Paatriyaarkii 2 ture. Isaan dura han ture Abuna Baasiliyoos, Abuna Toofiloos fi Abuna Takla Hayimaanoot kan jedhamanidha. Isaan Arfaffaa irratti muudamanii barri isaan muudamanii aangoo lubummaa yookaan Paatriyaarkii qabatanii bara darbiin kufuudhaaf hoggaan 3 hafuudha. Bara 80 ganna san 80 ganna keessaa hagayya jechuudha hagayya. San durataa Paappaasii Gondar turan. Gondar kun 2 ture. Kibbaa fi kaaba jedhameeti. Afaan Amaaraatiin Sameen Gondarinnaa Dabuu Gondar jedhamee isaan Sameen Gondar san irratti Paappaasii ta'anii kan turan. Egaa bara dargii sanii Paappaasii Gondar turanii ammas Abuna Takla Hayimaanoot Paatriyaarkii 3ffaan gaafa boqotanii dhufanii too'ii asitti akka dargiidhaan muudamanii jechuudha. Dargiidhanii miti Sinodoosiidhaan jedhamuu kan qabu. Bara dargiin hoogganaa turuudha jechuudha. Egaa kan booda bara 83 akka lakkoofsa Habashaa addawayiin gaafa seenu isaanii gara biyya alaa deeman jechuudha. Karaa Keeniyaatiin ba'anii yeroo sana nuti Xaaqilaa Beeta Kinetii yookaan mana luumoo walii galaa waan hin jirreeti waan baay'ee isaa hin beeknu han dhageenya akkuma dhageenyetti dubbannaa han agarre immoo irra gaafannaa jedha kitaabni qulqulluu. Kanaafuu maal ta'ee amma gaabooda Paatriyaarkii mataa ishii uummata sanaffaa jettee too'ii muuddee jechuudha manni amantii Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Paawuloos. Isaan kun immoo gara karaa Keeniyaatiin gara Ameerikaa deemanii. Waldhabdee waan jiruuf bahan immoo akkamitti bahan isaan? Hin beeknu kaa waldhabdeen jiraachuu kaan yeroo sana mootummaan ba'i jedhee baasee
kaan immoo ofuma isaaniitiif sodaatanii namumti isaan jaalatan ijoolleen isaanii ijoollee hafuuraa jechuudha baay'eedhaanii fudhatanii baasaniidha. Kana hundumaafuu amma kana keessa seenee wanni hin jedhu hin jiru garuu biyya alaa turanii Ameerikaa turanii jadduu seenee araarsuudhaaf yeroo baay'ee sochiin godhamaa ture. Araarri sun hin milkoofne egaa amma barri isaanii barri aangoo lubummaa isaanii bara dhiyoodha waggaa sadii guuttu biyya keessatti jechuudha. Biyya alaatitti immoo egaa dhaqanii booda amalli isaanii amala gaariidhaan beekamu ta'uun baay'een dubbatanii egaa biyya dhufan immoo guyyaa tokko hin dubbanne nama muraasa isaa hin akka dubbisan nan beeka. Gaafa araarri raawwatu isaan kadhannaadhaan malee hojii adeemsa bulchiinsaa qulqulluu fi eebbifamoo abuna Maatiyaasitu hojjeta jedhameeti kan walii galame. Isaan waa'ee bulchiinsaa keessa seenan. Amma gaa wanni sitti himuu danda'u boqotan har'a halkan har'atti bari'u guyyaa 25 awwaalli isaanii torban sanbata dhufu kanaati. Wanni dheerachuu danda'eef tokko ijoolleen isaanii biyya alaatii fi biyya keessaa akka dhufanii fi lammaffaa qophii barbaachisaa ta'u godhamuu qaba. Geggeessaan isaanii miidhaguu qaba jedhamee waan yaadamu. Dhaggeeffattootni namoota gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaan lixa Itoophiyaatti naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti haleela hidhattoonni konkolaataa uummata irratti raawwataniin yoo xiqqaate namoonni 20 ajjeefamuu himan. Haleela raawwatee hordofee humni nageenya naannichaa warra haleela kan raawwatan to'achuu fi tarkaanfii fudhachuu jiraachuu ibsan. Hidhattoonni kunneen kanaan dura haleelaan wal fakkaatu namoota nagaa irraa raawwachuu akka turan hangaan tokko nutti hima. Paakistaanitti haleellaa boombii masjid shiyaa mudateen yoo xiqqaate namoonni 30 du'anii hedduun madaa'an. Haleellaa salaata jumaa irratti warreen badanii balleessanii raawwatan kanaan namoonni 50 caalan miidhaan guddaan erga'uu himan. Hagammaatti haleellaa kanaaf gareen itti gaafatamummaa fudhate hin jiru. Hojjettoonni yuunivarsiitii Maqalee 7,000 ol ta'anii yeroo dheeraaf miinda dhabuun jireen baay'ee rakkisaa kee jiraachuu himan. Eegi waraanii eegalee miidhaan irra dhaabamtee gariin nyaata dhabuun gaggabuu ibsan. Dhimma kan ilaalchisuun ka gaafatamaan deetaa ministeera barannoota faandi ilaalchisee wanti gochuu danda'an akka hin jirre dubbata. Ministeerri dhimma alaa Senegaal embaasiin Yuukireen ka biyyatti jiru lammiilee Senegaal akka isaaniif lolan gaafachuun seeraan alaa jedha. Ibsa baaseen ministeerichi namoota fedhiin deemuu barbaadan kan maallaqaa loluu fi humnoota kamuu Raashiyaa loluu filuun seera biyyattii cabsuu jedha. Hayyu dureen Abaa'oo obbo Daawud Ibsaa Eebla 2 barkum 2021 irraa eegalee baatilee 11f mana isaanii keessatti hidhamanii akka jiran boodiin filannoo Itoophiyaa mirkaneessa. Obbo Daawud qaamolee nageenyaan man keessatti akka eegamanii fi qaamanis ta'ee bilbilaanii nama waliin qunnamtii gochuu akka hin dandeenye koreen boodichi hundees mirkaneessa. Hidhaan kun seeraan ala waan ta'eef hatattamaan gadhiifamu jechuun koomishinii poolisii federaalaa fi tajaajila biyyaalessaaf xalayaa barreesse. Dhimma kanarratti boodii filannoo irraa ibsa dabalataa argachuuf yaalii goonee hin milkoofne. Dubbii himaan Abaa'oo obbo Lammii Gammachuu ibsi boodiin filannoo kuniin barfatuullee akka gaariitti ilaallaa jedha. Jalqaba duraa Haayidureen Adda Bilisummaa Oromoo guyyaa manni isaanii itti cabee qabeenyi elektirooniksii qunnamtii bilbilaaf kompiitara wantoonni mana keessatti argaman hundumtuu saamame bulee isaa boordii filannoof beeksisnee ture. Boordiin filannoo xalayaa sana harkaa fuudhee qaamolee nageenyaaf akka barreessee xalayaan ni beeksisee ture. Garuu nuti carraa arganne kamitti irra deddeebinee xalayaan afaanii waltajjii arganne kamirrattuu ibsaatii turre. Garuu sana keessatti yeroo hedduu callisaa turanii tibba darbee marii dhaabbilee siyaasaa waltajjii dhaabbilee siyaasni ittiin wal gahan irratti gaaffii dhaabbileen siyaasaa adda addaa kaasanii waliin wal qabatee namootni akkuma biyyattiitti dirreen siyaasaa dhiphatee miseensotni hoogganoonni dhaabbilee adda addaa fi deeggartootni hiraarsa keessa jiraachuu isaanii dhaga'anii akkuma biyyaatti koreen naannolee adda addaatti murteeffamee dhaqee akka inni daawwatu ture. Sun akka gaarummaatti fudhanna. Rakkoo kana haga har'aatti tursuu isaanii komii qabaannullee hojii isaan hamma hojjetan garuu haalaan gaaruma ija lamaaniin ilaalatanii jedhee beekama. Haayidureen Abaa'oo Daawud Ibsaa amma haalli isaan irra jiran maal fakkaata qabatamaadhaan? Egaa har'a waggaa guutuuf ji'a tokko tafa natti fakkaata erga isaan manatti hidhamanii haala isaan itti jiran kana sana jennee beekuuf erga guyyaa sanaatti nutti cima.
qaamaan bilbilaan arginee waan hin beekne. Namootni wantoota mana keessatti barbaachisaniif konkolaachisaan wantoota mana keessatti nyaata dhugaatii mana keessatti barbaachisuuf yookaan wantoota qabatanii dhaqan sakattaasisanii bilbila karrarra kaa'anii akkuma xalayicha keessattuu boordiin filannoo kaa'e karrarra kaa'anii seenuudha odeessan qabnu. Qabsoon bilisummaa Oromoo garuu halkan tokkoof daqiiqaa tokkoof sa'aatii tokkoof hin dhaabbanne hoogganoonni diida jiranii qondaalonni dabballeen dhaabaa akka caasaa jaarmiyachaaf jirutti hojii isaanii akkuma dhufanitti jiru jechuudha. Bosoon Booranii qabu sadii keessa tokko taate baddaan Areeroo ka godina Booranaa aanaa Areerootti argamtuu gubachuu jiraatonni himan. Ibiddi guyyaa isaatti 4 eegalee galgala isaatti 11 bobaa oolee humna jiraatotaatiin dhaamfamee jedhan. Jiraataan aanichaa akka ta'ee fi dhaamfa ibiddi kana keessa ture Jaarso Muluu waan raawwate akkanaan ibsa. Fulaan bosonni itti gubasuun boobellaaf guutoo jidduudhaan boson kana gandi boobellaatiif gandi guutoo jidduu. Wanni balaa guddaa dhaqqabse haalli isaa ka'umsi agammaatti hin beekamne lafti amma eeguma dhiyeen kanaatu malaala gara Boorana jiru hin beektani bonii guddaa jajjaba gari baddaa kulleen guddoo akka malee bonee durii gara wallee gaaddisaan keessa dhiqoo wanni dotii naftee bokka kanaan dura irba tokkollee wal qabate waan kanaaf namni horsiise bulaallee badda san duudee ka'umsi kaawwanni shakka fakkeenya namni achi qubat faan duubeessuu danda'a baddaan kun duraan gisee haalli kun hin turre seera namni keessin qubatu. Asa'uuti immoo ka'umsi ganamuun kan ka'ee iyyanii naannoo sun yoo reebanis dhufnu baay'ee gubatee ammallee mukkeen dhedheeroon yoo atin jalaan namni humni namaatiin cireetiin gaatti jidduutti humni akka ibiddi sun waliin qunnamni godhu gubbaatti hin dheeyii jiran dheeyiin kaan harri qabanii harriin kaan kanirra haani dabarsa akka malee baay'ee gubatee gara hektaar 10 gubatee ture. Amma gammaatti dhaamee guutuma guututti ayyuu dhaamee ka'uu hin danda'u wanni jedhan jiru haalii ammoo akka inni haaruu wanni tokko hafiixee namni danda'ee harkaan hin dhaqqabnu fageen qabaa jiraatu malee jidduutti irra fageenyatti badda gara inni jiru irraa ciranii jidduutti gaatti uumanii akkaataa inni fulumdurii qaba suni dhaamutti godhaa jiran jira. Balaan bosonatti gubate malee hawaasa fee jiraatee lubbuun nama faa'uun qabeenyi adda adda fa'aan badu baatu malee bosonni sun qabeenyi cimaadha namni qabu keessaa laftee hin gammoojjii keessa fulaan baddaan eeggattaan tokkasi akka malee gubate. Duraanii namni achi keessa hin qubatu? Quba duraan baddaan kun seera keessa hin qubatan inni eegama. Amma bona kanarra hakka'ee lafteen fulaan namni wanni magariisu waan doti ilaanitti arguu naannu baddaa kana horiin faan keessa inni seseena haalli horiin keesseenee muka fa'aa taanaan namni lafa marrilleen hin jiru wanni itti cicciranii jira. Haala kanaa nam ka'umsi namni tiksituun tun finniis wayii fa'aa argachuu dandeetti haala tokko tokkoon ibiddi fa'aan bakkuma tuuman fa'aa ta'uu danda'a jedhanii shakkanii malee gammaatti immoo wanni hin jiru namni ibiddi sun dhaamfuuf gara haalatti sun deema malee maali jedhee ka'umsi wanni qorannoon gaggeeffamu jira gammaa. Asiin durta ka ibiddi badda tanaa ka'ee? Yeroo dabre yeroo bonii akkan ammaatee wanni godhu gubatee jira jedhani garuu agas dhufu deddeebiin ka gubatu beekamtii qabu akkasitti gubataa jedhan. Hayyee ulfaadhu. Ishii galatoomaa silee. Hongeen gaanfa Afrikaa miidhaa jirtu akkanum godina Booranaa waggaa tokko oliif harka qabda horii dabalatee uummanni haala hama keessa jiraachuun ibsamaa ture. Ka'umsi ibiddi kanaa beekamu baatus gogiinsi lafa irra ka'uu danda'a jedhu bulchaan godinichaa Jaarso Boruu. Baddaan Areeroo badda guddoo qilleensi qabdu wantoota qabdu ibiddi waan akka taatiin uumama. Warri gatii firikshinii mukaa ibiddiin uumtii yookaan wani jabaatu kun ijoolleen soroobiin yaadu taate ibiddiin uumamu akka taatiin tamuufuu baddaayya gubatte. Guddoo gubatte ammoo humniti namaa dandeessu yaa injifanne amma yaadame waanumni kenna oliitiin iti ammoo nu qarguddaa argifannee yaadu mootummaa federaalaa iyyinee DPSC haatiillee ayyuurallee nuree baay'inni amma ammoo humni namaatinuu qaqqabbanoo. Agam gubate? Ammatti lafa gubate hektaarii fi taaree fi addiin ba'an malee gubatii fi guddoo. Dhageeffattootni oduu dabalataanii humni waraan Burkina Faso kan mootummaa fonqolchuun aangoo qabate ministeerri muummee haaraa mood ministeerri muummee kun siviilii yoo ta'u muuxannoo bulchiinsaa fi hojii misoomaa qabaachuu ajajaa waraanaa beeksise. Amma mootummaa haaraa hundeessuun hidhattoota namoota 10,000 lakkaa'an mijeessee namoota miliyoona ol qe'ee isaanii irra buqqisirra biyyatti akka ittisuuf irra eegama. Sweden humnootisii ka ergamiiwwan naga eegsisuu fi maalitti ergame keessa jiru baasuuf beeksifte. Waraanni Sweden akka ibsetti loltoonni isaanii 220 waxabajii waggaa dhufu keessaa akka ba'uuf himan.
Dhaggeeffattooteenna sagantaan irraa ganuma nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaansi galgal kanaa sangaan biyyuu fi bokkisuu biyyoormaatii marrata. Hiikammaanii koome keessa nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Beekaa Toomaa gam teknikaatiin Deevis Masaaru keessaniif dhiyeessan asli galgalooti aktorbaan dhufu nagaa waaqa keessoo oolaa bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.